ijoolleen maal jette ammas ganama ijoolleen walloo nuti yoo za'aa isinii qabnee jawwaallee mucaa keenyaa deebuu baate rakkoo dhufaa jettee gastii abdii bilisummaa irratti viidiyoo waraabamte lafa jirtan illee isin dhageessuu danda'a. Ana amma gizee mucaa abdiyyee arsii kana ol galchanii maaliif qabdanii jennaan nuti bara harargee seeneeti isin harargee seenee qabne malee way walloo seenee jaaniin. Jecha kana fudhadhaa laa. Harargee seenee qabne malee as garagallee maal waliin jenne gaanutis hee daanutii kuni lolli faraas sadii hanga aakhira mucaa jaarsa gartee akka gaara mul'ata kan akkasin lafarra aariyan abbaa isaanii hanga isa saniin ga'initti teenyee ilaalaa turre. Gaafa san booda gaafa mucaa walloo Alishaa qabanii Alishaarraan Alishaa ijoollee walloo takkatti nama lama fiddee gastii irraa yisiifnaan anu ti harargee seenee qabne malee intuu jaan ijoolleen sun hattuudha takiisha namaa fattashattu jawwaalaa kanallee irraa fuudhan jaanii hangas jaan gizee geenyu nuti kallattumaan waan arsii ta'e dhiirummaa keenyatti agarsiifnaa inneetuma dirruma baanee seenne malee kun waan namni ergaman duuba wanta qabaatee itti nu kakaasee wanta nu godhuu fedhu silaa ergamni na duuba jiraatee takka waan kanarra kan namni nu ajaju taate turtees ni goona takkaatis hin goonu nuti sodaa namaatis hin qabnu arsiin wanni abbaa keenya guddaa san asirra ooftee akkasitti tumaa ooltuuf miskiinni keenya tumaa oolumuuf hin jirtu asiin nu biree yaati nu keessa yaati biyyarraa qabdee asiin nu keessa yaati rukkaamni isaanii nu keessa deema takkaa namni itti dubbate hin jiru arsii fi harargee walqixa nyaattee dhugdee nu bira dabriti sodaa isaaniitis qabanne osoo hin tahin miskiina Oromoon guutuu nu bira walqixa jechuudhaaf dhiifna malee Oromoon qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidhaa kana fayyadamaa jirru. Eengada gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen harargee ijoollee arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare? Bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidhaa gubbaa argatanii turtan. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Inni qabdi walloo qabdi. Walloo qabdee harargee seenee qabnee jette dogongora inni sunillee Oromoo tokko qabanii Oromoo tokko qabee jechuun dogongora achitti harargee walloo qabdee harargee seenee qabnee jette akkana hayyama namni harargee walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee harargee walitti walloo wali findee yooma san gadhiifne namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda galle achumatti guyyaa lama bullee jinni kuni nama biraa qabee fide jinni maaliif qabdee jedhaniin hararge jennee hararge seenee walloo qabne maaf jettanii eenyutu eenyu gadi jara ni sodaatanii nu sodaatanii kanaaf qabne isin agarsiifna isin jilbifachiisuu qabna walloo ni sodaatanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabaraa qabde uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaa kana gahe kan dura dogongoraan jechaanii arsitu jedhe arsitu hararge seenee walloo qabne jedhe achirra namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide dubbatillee hin jiru viidiyoo waraabamee gadhiifame namni takka viidiyoo irra waraabee namni dubbatillee hin jiru erga lolli kun ka'ee jaarsi kunillee lolatti dabalame jecha ijoolleen arsii dogongoraan walloo hararge seenee walloo qabne san irratti lolli ka'e malee jecha jaarsa saniitiif miti achi na qabadha lolli kaka'uuti jaarsa san irratti ka'a jaarsaaf namni dubbate hin jiru guyyaa sadii gahee lolli biraa jechi sun dhufee jennaan jechi san irraa jinni nama biraa gochaan agarsiise jecha ijoolleen teenna ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinni qabee fide arseenis galgala san qabdee fidde achirraa osoo qaxxalamu telefoonni isaarraa fuudhame gandummaadhaaf immoo waan biraati ayyee galatooma sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beenu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaate shabaaba gartee nama guddaa akkasii jechuudha nama abbaa keenya nu ta'u nama abbaa keenya hunda nu ta'u dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nu dhiyeessa nu gaafadha namni jedhee jiru jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsiin na qabee silkiin narraa fudhatamee jire natumanii jiranillee jedhee ture dhageettanii jaarsa san isiniitu qabe moo
naabsa jookar kiyya jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa ka arsiitu qabe? Jaarsa ijoollee arsii na qabeedhe malee nama qabe hin beeknu. Isin irraa Nama qabe hin beeknu. Arsii haa himatu malee. Yaa hin beeknu. Nama lafarraati. Nama miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkii irraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati. Nama beeknullee miti. Namni qoratee irra gaillee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu jookar kiyya. Jinni itti oofe. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma Alishaa qabde sani. Ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu. Ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan Alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee. Karaa wanni deemaa ja'anis gahee khalaas ummata barbaachisu fidaa. Wanni komantii banaa dhiifneef haasawa miira ummataatis dhageeffannee maal akka isaan ja'anis laaluudha. Hara ijoollee jara lamaan ajajootaa qofatti nuu deemu. Ustaadii fakkeenya bakka nagaan dhuftee adaamadhu tokko eenyu jette murtii guutoo eenyu tokko? Hamza reef dubbatee barmakaa dhufe jookarii. Hamza mee? Mee maal jee meerra deebiidhaan deebi'a. Jarri lamaan fidaanuun jettan eenyu fi eenyu ajajoonni jara kanaa? Ka jookar jedhaniin tokko jira jedhan amma ka ijoollee wal tumsiisu. Namni irra guddaan asitti ilullee jee barreessaa jira ilullee fidaa yoo asirra taa'u ta'e asirra haa taa'u waan ajjala gabbu'a. Ani moodeetara hin namaa jedha fidaatii namoota kanaa irra nuteessa gamanaan qeerransoodha gamanaan jookari. Elo jookar jinni jechu jiran an jinni yoo ifi katabu jiran an beeku jinni jaanes jala katabu. Qabu jinni illee fida. Hay. Jinni makaanamaati moo? Jinni beeku Allah namni waa sadi katabu jira. Jookar elo jinni qeerransoo isinii tiide jara. Hanga uummanni haasawaa. Yoo na dogoggorsiisuuf jinnii katabattan komantii teessan amma boodan dubbisu. Jinniin yoo nama ta'e nama nuu fida yoo ammoo naman ta'in itti dhiisaa jara amma gartee maqaan udhawan kana nuu fida. Ni beekan namni. Kan booda ibsitaaf shirnu. Tikeetu eegaa jira bar namoota gurguddaa sheekota eegaa jaarsummaa achitti haa dubbatu nama dubbatu dhabanii. Sama bootiin isaa. Fakkeetiin dullaan nama tokko raafe rabbi irraa argata kotti godhate qoosaa hin dhaqqabdani. Akkana godhe jookar waqqadde. Dhaqi waqqadde. Yaaboo maqaa kana jinni jee yaamuun arraba na fakkaate obboleessa keenya kana ifi qeerransoon baga nagayaan nuu dhuftan galatoomaa ulfaadhaa dhufuu keessaniif gastii osoo naa tolchite jookar itti takka. Meesirra isaa warri wanti moodita qabdanii dandeessanii. Moodita mee qoy naan laala dhaab. Moodita qabdaa uffata situation. Kunoo tolche boo maaliif akka wanni kun godhamu yoo maal ta'e immoo wanni kun dhaabbata yaadan isinirraa fuudhuufa isin lachuu. Mee lola kana dhaabuudhaaf yoo maal goone lolli kun dhaabbata jetteeti yaadda isin lachuutiifuu gaafiidha. Tarattiin isinii kanna akkasitti tarataraan dubbatan. Jookar lolli amma deemaa jiru kun yoo maal ta'e dhaabbata jettee yaadda obboleessa kiyya maaltu immoo lola kana fiduu danda'e. Dubbii hundeedhaan buqqaaf na jeeti. Maayikii banadhu jookar. Sagaleen kee dhagama? Ni dhageenya. Ayyee galatooma tokkoffaa irratti hundi keessaniyyuu abboonni kennallee warroonni amantaallee ustaazonni kennallee akkasuma warroonni obboleeyyan keenya kan hanga baadhee akka Dr. Asliidha. Hundi keessanuu galatooma wal dhabeensa namni miidhaa kana gubbaatti gandaan kutaa wal qoodee wal arrabsaaruu wal tumaaruu gocha diinni walirratti hin goone walirratti raawwataaru kana argitanii ilmaan keessan xiqqoo malafaa dhufaaruu kan gandaa wal qoodee kutaa wal qoodee wal arrabsee wal nyaataaru kana argitanii araara buusuudhaaf waan kana gootanii galatoomaa isin jira tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti itti aasuudhaan gabaabseetiin wanti namni irra wal dhabeetiin irratti hadha mataa keessa wal filatee sibiila walitti qabaa gahee waan diinni waliin goone wal godhaaruu fi sababuma ummatuma keenya warroota nuun hangafa hadha miidhaa gubbaa jiraniiti.
namoonni hedduun ni jiran biyyootaa fi biyyoota alaa keessatti illee namoonni hedduun ni jiran warroota gandummaa of keessaa qabanii silaa nu dura bu'anii nama gandummaa leellisuu isanii tokkummaa leellisanii akka loonni lafaa dhufuun waan balleessiniif waliin miilii gochuu danda'antu dhibee gandummaatiin akka miskiinni bakka jirutti wal dararee wal fixu godhaa jira. Namoota akkasiillee hedduutu jira kama nullee agarru kama isin agarru namoota san saaxilee baafnas yookaan jetta yoo ta'e ifa gooneetiin kan amma keessumaayyuu waan amma irratti isin deebi'a. Yeroo ammaa kanatti ijoollee Harargee fi Arsii wal qabaa jira waltumaa jira dhibbee waan kanaa sababni waan kanaa uummata gurguddaadha. Uummatan hangafaati. Warroota yoo umriin keenya 20 ta'e warra umriin 30 jechuudha. Warra nuun hangafaa hoggaa 10 hoggaa yookaan 20 nu caalanii jechuudha. Kanaaf rakkoo uummata gurguddaa kennaa fi masoota gurguddaa irraa gadi ka'etu hadha miskiina wal dararuu qawwee afaa wal kaa'u waan gocha diinaa walirratti hin goone wal godhaa jiruufi ummata gurguddaadhaa fi masoota keenya warroota nuun hangafa warra nu isaan laallee deemaa jirrutu waan akkana kana godhaa jira. Akkamitti dhaabuu dandeenya isin ni gabaabseera. Yoo isin gabaabsuu barbaade lolli miidiyaa kun hadha inni eegallee bardeen gaddaa barduraas akkanuma jira. Wanti kun itti daddabalameetuma gocha diinni walirratti hin dalaganne kutaa irraa kutatti darbaa deemaa jira. Wanta kana furmaata godhuudhaaf kan akka mataa kiyyaatti wanti jedhu tokko wallaalummaa kana nu godha. Wallaalummaatu nama wal fachiisa malee ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha takkaati. Hidda tokko irraa biqilee garuu dhibee gandummaatiif wal miidhaa jira. Wal qoqqoodeetiin sharrummaa gandummaa kana wal keessa facaasee zamana kana wal miidhaa jira. Kanaaf wanti furmaata ta'uu danda'u tokkummaa Oromoo sun zamana kanallee waan jirtu natti fakkaatu. Namni tokkummaa irratti illee amanaan jiru. Akkuma gandatti cite sanittu ganda kan Arsiis Harargee tuquu dhabee ka Harargees Arsii tuquu dhabee gaafa namni tokko Harargee keessaa gadi bahee Arsiin waa jedhe dura bu'anii osoo balaan hin dhufin osoo hin babadhatin nama waa balleessu tokko qabudha. Arsii keessaallee namni tokko yoo Harargeetti kan bu'u ta'e arraba miidiyaatiin haa ta'u harka wal qabu qawwee waliin qabu jecha osoo hin taane arraba miidiyaatiin haa ta'u gaafa namni tokko kutaa tokko keessaa gadi bahee miidiyaa kana gubbaa laayivii manatee waa arrabsaa yookaan dhaqee nam tokko hayyuu ganda tokko xiqqeessa yoo ta'e sanumatu babadhatee sanumatu hadha lafa gabbu'ee ilmi namaa akka wal falatu akka wattuma godhaa jira. Kanaaf dura bu'anii waan kana gaafa namni tokko waa balleessuuf ka'u hidda kutuudha. Yeroo illee guddaa hin qabne waan ta'eef silaa babadhimnee waa hedduu haasofna. Dabalatatti ammoo yookaan carraa lammaffaa naan geettanii ani yaadni kiyya. Laale Jookar. Ilaa hanga haasawaa fixattuutti haasa'e furmaata ati waan ati lolli kun akkana yoo goone ni dhaabbata jettu sirraayis argadheetiin achi booda karaa qeerransootti dabala. Yeroo siif hin qabne. Ani isinii gabaabsuu barbaadeeti. Kanaaf ammatti ijootti yoo isiniif deebi'e wanti akkaataa lolli kun ammatti itti dhaabbata gara fuulduratti ammoo warra mari'atanii akka Oromootti akka hayyootaaf akka qeerrootti waliin mari'atanii waan kana furmaata godhuu dandeettanii furmaata godhuu dandeenya rakkoon qabu miidiyaarra jirra. Ammoo ammaa kanatti isinii deebi'a yoo ta'e akkuma dura darbetti lolli hadhanee gallee durallee lolamaa ture namni gandaa wal qoodaa wattumaa ture waan ta'eef kan ammaa kanarratti lolli akkaataatti dhaabbatuu danda'u dhibeen bakka irraa kaate qoratanii jalqaba eessarraa ka'e nama eenyuti kutaa kamtu dura qabame Hararge dura qabame Arsii dura qabame jedhanii jalqaba irraa gaafatamee kan qabame kan tumame suuraan dhiyaatee kan gadhiifamellee ragaan dhiyaatee kan gadi dhiifamnellee gadhiifamee jalqaba irraa fakkeenyaaf Hararge keessa nama 5tu qabame Arsii keessa nama 6 qabame jedhamee hundinuu gadi dhiifamee kan gadi dhiifame immoo ragaan agarsiifamee fakkeenyaaf namni gaafa nama qabu tumee ragaa waliin viidiyoo waraabbatee of biraa qaba. Wal beena waan ta'eef ka Harargeellee nama qabe ni beena ka Arsiillee nama qabe ni beena. Namoonni kun dhiyaatee kan tumamee fi kan qabamee gadhiifamellee waan kan ifa walii goone wanta kana asirratti dhaabnee ammoo wanti kun akka hin deebine akka hiddi citu irratti maratuu dandeettanii waan kana akka qeerroo yookaan lafaa dhufaarutti furmaata godhuu dandeenya ullee yoo furmaata hin arganne ammoo Harargeellee nama qabde gadhiiftee Arsiillee nama qabe gadhiisee adda galuu danda'a. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi Jookar. Qeerransoon haram kute. Qeerransa eenyu buusa. Shabakaan isaa laafaadha rakkoon qabu anaa isin ibsa. Tole hayyee jara lamaan ana isin tolcha hot.
طلع ايه نسا جني اتي ساوى جيمي روكي تاكيسن طلع ركون كبو انا مي ايه مي غلطو مي غافي نما يسا غافتنا ونخن اكامي ايغالي مالتوان كان في دي يو مال غوني مو ونخن ابتو دندي جتيتي يادمي دغيفة السلام عليكم يو دوغا دوبنه عليكم السلام فكفارت أول درا مجا دائما تكشي جولين تنيا تارسي تمتي شادا قلفتشفته أشهد أن RCG يعني فيديون نوغيز ودول يفيرنتين سنغالي أما خانا أزغره غلاني جولين دنيا فيديو جروب كيسه جري ولير جولين ولير جنني خيا وانني سنجي درا وان خانا نما غرتي درا جركم لك جچ خيا وان سن اغرتي تيمو كم بوليس خيا جوكر وانني نجي ونخن في مسوتا social media خنرا خاتيجي دبي تنرا خاتيتو بكتنا نوجي يو سات إلا جتنيس نسات إلا جي مي أتيغا مخيتين دبين غرتي وان أكناتو جرمو مي أتيغا فما لسا غافو إساني حالا خمين ونخن تابتا دبين جلقباتو أكمت جلقبامتي عاد جورتنا ديبي أني ونني راتين تله أرمني ميديا قبّا درانو خطو أنمني والمرسا أكن مو والرسنا ميديا قبّتي أمو أبا والكباني ما إلى كويدا والريبو ونتروفته أبا جولين تني تارسي فيدي جالتني بني دروا يلكبا إساني مجاد دائما شهادات أناو خرانا بيجي إساني خرار بيجي إساني خرار جنت ساني كابسيان جا مخلوقا أكيد رايك أبا لفرق جبون جي تولا يلكبا لفرق جبون jalkaba jolle tanya tarsi kabi afan tolatin jalibsan muda kenya yo jirata jirunu garsisa ammo yo de duwa sanu fidaje zadi de mi afurke sanu fidaje zadi de mi afurke sati ole bulle wo huma muta jamuram amma asirati tenyo jollen tarsi dana qabde fidde laifi rati tumti namni namenne isani len debeni tuman len debine finne ogga namni ziyada wal chafaqu yagalu abo muchani finna mucha kaysanni finna tabadda jan amma ci mucha basani mutawara godani fi ifuma nungayan ogga mucha nungayan khalas namni wali mangudumma taye chanu harar sanjiru خلاص نديس سنين كمنو يسنين اللي نكبينا نمو كن مجرى دانيت مجدود تدان دابن لقي فدا والو لا فراتي كان كم يديارك من كبو خانا ما أسرتي أدان دابن نمو كن وليفني تما ولشنا أشل جنيا وجر خانا أبا خينيا أورمي هوجا جاهتما موتور باتما ما توموادي دواسر كان رت توماني جوال الرافورتني مالك خمسان سودي الرافورتني jaarsi namni guddaan deemaa ijoollee walloo takka dhufee ijoollee walloo qaama kana baasiliin shokkumte ijoolleen arargeedha kuno abbaan keessan akkana tumamee jennaan irraa fuudhee maataa dhageessee achirraa ganama laayifii banee taa'ee namni nama guddaa sana agartan rabbi ijaadhaa kottaadha jennaan mucaan tokko kooraa argee lixaa tokko na bira jira jee ol seenee gizee laallu gizee haasofsiifnu nama 15 ijoolleen arsii kana tumtee jee dhukkeessee qaama kana dhukkeessanii fitan ammas yoo haanee ammas yaa'iin feenu lola lamadaan dachaanu dhagee federaal lola lamadaatiin dachaanu yaa'iin bu'aan qabdu dhiisaa jenneen ijoollee jaarsa nutu wanna gooneetuma jechuu viiskii fi kana jechuu gargaarreetuma hanga fayyifna dhiisaa inni dhiifne itti dhiifne guyyaa lama mosadi bulli